Oduu nama gaddisiisuun obboleettiin keenya baay'een keessan gama miidiyaa hawaasummaatiin beektan Boonii jedhamuun beekamtu lubbuun ishee dabarsuun dura daqiiqaa muraasa dura viidiyoo isheen feesbuukii fi tiiktookii irratti Maariif darbuuf jettanii lubbuu keessan qaalii bor iddootti deebi'uu hin dandeenye osoo galaafachuu baattanii obboleettii keenya biyyeen sitti hasalfatu. Har'a ijoollee mana Waaqayyoo keessatti guddattetu jireenya irraa abdii kutee harka ofiin ifatti himatee nagaa sabatti dhaamaa lubbuu ofii baasaa jira. Kanaaf kan itti gaafatamu inni jalqabaa abbootii amantiiti. Yeroo ammaa waldaan kiristaanaa waa'ee jireenya bara baraa barsiisuu caalaa dorgommii biraa keessa jirti. Raajoti sobduun kaayyoon isaanii tokkoof tokko sagalee Waaqayyoo barsiisuu otoo hin taane caalaan eenyuu tola isaanii eenyuu maqaan daan jalqabuu maalii jechaa waldaa kiristaanaa moggaafatanii diraamaa hojjechaa garaa isaanii harbaqa sana guutachuuf utaalaa ooluun dhalootii akka amantii irraa abdii kutu akka jiraachuu Waaqayyoo gaaffii keessa galchuu taasisaa jiru. Dhalli namaa isa of harkaa qabu caalaa isa harka Waaqayyoo keessa jiru abdatee booditti aggaamee har'a abdiin jiraata. Namni waan abdatu hin qabu taanaan jiraachuun koo maaliif jedhee gaaffiin of gaafata. Gaaffiin namni biraan nama gaafatu caala gaaffiin sammuun ofii nama gaafatu deebisuutu caala waan ulfaatu hin jiru. Har'a waa'een abbootii amantaa sammuu dhalootaa keessatti gaaffii baay'ee uuma. Ijoollee mana Waaqayyoo keessatti guddattee ijoolleen guyyaa guyyaan guddummaa Waaqayyoo faarsaa ooltu innaa biyya lafaa irraa abdii kutattee harka ofiin lubbuu ofii baaftuu maal namatti haa dhaga'amu. Waa lama barachuu qabna. Bu'aan saayibar buulingii onlaayini buulingii kana faati. Yeroo komantii badaa namaaf laannu akka nama ajjeesaa oollu nuuf hin galu. Namni kamuu waan haru yoo fakkaachuu baates keessa isaatti numa aara. Baay'inni fooloorii keenyaa yeroo baay'ee qabeenyaaf fira keenya dhugaa nutti fakkaata. Garuu dhugaan jiru kunoo gaafa rakkoo nama tokkichaa funyoo mormarraa nama kutuu dhabuudha. Dhaloota koof kana duubaaf dhaamsi koo fayyadama sooshaal miidiyaa fi haala jireenya hawaasummaa keen seeraan xiinxalee adda baasi. Obboleettiin lubbuun dabartee maatiif firootaaf Waaqayyo jajjabinaa kennuu nama gaddisiisa. Dadhabbii koomtu qubanatiin qabnee jaalalli keessanuma yoomiyyuu moggaat baaftee na sosobata jaalala keerrani soo hin darbu. Jiraachuu keetu murteessaadha. Namni si jaallatu jira. Galgala kanaa akka mana dhuftu namni barbaadu jira. Qonnaan bulaan Ameerikaa Joon Gooviin dhaamsa abdii namatti horuu ooyiruu qonnaa isaa irratti haala ergaa dabarsuu isa dandeessuun tooraan facaasee ergaa isaa dhaammatee jira. Gooriin diizaayinii ooyiruu qonna boqqolloo isaa keessatti tooraan facaasuun dhimma of ajjeesuu irratti hubannoo uumuuf yaalii jira. Suura isaas feesbuukii irratti gaddisuun jireenya namoota hedduu tuqee jira. Dhaamsi isaas jiraachuu keetu murteessa. Waa'ee of ajjeesuu haasa'ii jedha wayita dubbifamu. Barreeffama isaa irratti lakkoofsi bilbilaa of ajjeesuu hambisuu irratti gorsi itti kennamus barreessee jira. Maanguddoon ganna 55 kun BBC'tti akka himanitti yaadni kun kan dhufeef miseensi maatii kootii tokko jalqaba bara kanaa ji'a amajjiitti of ajjeesuun booda ture jedhan. Sirna awwaalcha miseensa maatii isaanii kana irratti ta'us dubbatu. Wixinee daandii ooyiruu boqqolloo keessaa deemaniin ergaa hiika qabduu maatiif ittiin dabarsinaa jedhan. Waggaa darbee haadha koo dhibeen waa nama dagachiisuu qabeef miidhaan tooraan facaasee ergaa dabarseefiin ture. Toora feesbuukii irratti of ajjeesuun wantoota nu mudatanii fi baay'ee isaa baruun nurra jirudha jedhan. Jijjiirama jireenya namaa irratti fiduu dandeenya jireenya abdadha. Gatii qabaachuu isaanii akka hubatan deeggara jennee abdannaa jedhan. Gooviin lafa hektaara 10 irratti diizaayiniin ergaa kanaa akka qabaatu ta'ee hojjetame kun kaampaanii Utahaa keessatti argamee Meez jedhamuun hojjetame jedhan. Namoonni 4 suura diroonii fayyadamuudhaan sa'aatii 4 hamma 5 gidduutti suura kana kaasanii hiriyaan koo buufata xiyyaaraa biraa jiraatuu fi xiyyaara balaliisuu suura muraasa kaafateeraa jedhan. Gooviin yaada namni kennuufitti gammaduus dubbatee
Ani qonnaan bulaadhumaa annoora Ameerikaa jiraatu garuu dhaamsa kanaan jiruu nama hedduu qaqqabuutti nan gammadaa jedhan. Suuraan tokkittiin dhiibbaa ammasii uumte jedhee yaadeen beekuu jedhan. Toora Facebook irratti namoonni hedduun waliif qoodanii kalaqaa ergaa isaaniitiifis dinqisiifachaa of balleessuun jireenya isaanii akka miidhee ibsu jedhe. Boleessi kee of ajjeesuun wantoota jireenya kee keessatti si qunnaman keessaa isa jabaadha. Nama jaallattu dhabuun ammoo gadda laphee namaa cabsudha. Toora hojjettee ergaa dabarsitee kanaaf ati galatoomi jedhee namni tokko Facebook irratti yaada kenneef. Namni biraan immoo kuni baay'ee na jeeqa. Maatiin koo yeroo baay'ee rakkoo kanaaf saaxilamaniiru. Dhaamsa cimaadha. Dhuguma jireenya keetu murteessa. Galatoomii jedheen. Yoo har'a dammaqtee jirta ta'e sababatu jira. Waaqayyo hojii siif qaba. Har'i guyyaa kee isa jijjiiramaa ta'uu danda'a. Mee waliin haa kadhannu. Yaa abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu. Galanni siif haa ta'u guyyaa har'aa kanaaf. Har'a akka ati nu waliin jirtu ni amannaa. Nu jabeessi, nu tiksii, nu eegi, nu qajeelchis. Guyyaan keenya akka si gammachiisu nu godhi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Sagaleen Waaqayyoo Macaafa Ermiyaas Macaafa Raajicha Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irratti akkas jedha. Ani waan siif yaade beekaa, inni karoora nagaati malee kan hamaa miti, egeree fi abdii siif kennuufi jedha. Yeroo tokko tokko jireenyi ulfaataa ta'uu danda'a. Garuu yaadadhu Waaqayyo karoora gaarii siif qaba. Rakkoon ati keessa jirtu yeroodhaaf qofa. Gammachuun karaa kee irraa dhufaa jira. Abdii hin kutatin, hin dhaabin, hin laafin. Waaqayyo si hojjechaa jira. Yoo ati argaa hin jirtu ta'e, yoo sitti beekamaan jiru ta'e, Waaqayyo wanta si hojjechaa jiru qaba. Wanta ittiin si qopheessaa jiru qaba. Har'a tarkaanfii tokko fudhadhu. Amantii waliin Waaqayyo si hin dhiisu. Akkas jedhiitii mee ofirratti labsi. Har'a ani abdii qabaa, ani hin kufu. Waaqayyo karaa naa banaa, rakkoon koo na hinjifatu. Ani nan mo'a. Ani nan eebbifama, egereen koos ifaadhaa jedhiitii ofirratti labsi. Ofirratti dubbadhu. Mee waliin haa kadhannu. Yaa Gooftaa Yesuus, nama dhaggeeffatu kana hunda jabeessii abdii isaanii haaromsi. Rakkoo isaanii keessaa akka darbaniif gargaari. Har'a isaanii gara gammachuuf milkaa'inaatti geessi. Guyyaan kuni isaaniif kallattii itti gammadan, kallattii itti gara milkaa'inaatti deeman haa ta'uuf. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Viidiyoon kun yoo si jajjabeesse laayik godhii, sabskiraayib godhii, hiriyoota keetiifis qoodi. Akka isaan abdii argataniif.